jechi bakkaan safara isaan beeku safara isaa sirriitti hin beeku siin jedha dhugaa rabbitu. No saaba anallee namni martuu wanni miti beektaa namni akkanattuu wanni adeemtee ilaaltee hin dandeetta. Taaksii achirraa birri 50 dhufan hin jiru diinaara 300 malee. Akkoo gootaa sanan gaafadha. Yoo namni gasii fide nama akkanaatu ganna fide rakkoon qabuuti. Yoo namni gasii fide yoo ka'aati birrii kafalte san beekuu dhabuu dandeettaa nama si fide kafalee zuwaaraa bakki taaksii birri 50 tiraafiloos irraa dhufan hin jiru beektaa. Wal fakkaata ammas barbeektaa zuwaaraa ta'es bakka ta'e isaa ammas gaafadheetan sitti himuu danda'a. Ati bakka jirtu san hin beektu beektaa bakka ati bakka jirtu san hin beekne malee kireemiyaa Masrii bakka saanduushiin jiru duubaan deestiiviin jiru san jirta. Deestiiviin hin jiraan mana ati jirtu duubaan. Hin jiru deestiiviin kan koollee bira hin jiru. Ishii teessoodhaan si duubaan jiru wayitaa kaameraa gargalchi. Asmoo? No, biqiltuu Kino bar kilaasii kennii beekaa baagii kilaasii kennii beeknaa bar. Safaruma bu'aa nan gaafadhuma ijoolles gaafachuu hin danda'a. Kaameraa achi fuuldura zoorti mee? Ol garagalchi keessa ol walla barkaa. Saaba bakka kana jiraataa turre beektaa waliin jiraataa turre bakka kana hin beeka beektaa bakka kana ijoollee baay'ee waliin jiraataa turre. Hin beeku jechuudha safara isaa sirriitti hin beeku jechuudha. Anis haaraa dhufu. Bakka asitti hin beekne malee bootaan ati jirtu tiraafiloos himaa bawwaa jiraame jechuudha. Dhagee amma bikkaa bara amane bara waa hedduu akka sobeetitti amansiisne bara amane bara amma meebi ammas kanallee yoo sobee rakkoon ni jiru. Soobuu jechuun kana soobuu osoo hin taane safara isaa sirriitti hin beeku jechuudha. Safarri ati hin beekne miti safara maali jedhama kun. Yaa hin beekaa beektaa boota garuu taaksiidhaan iyyuu taaksiin birri 50 kafaltee achirraa gad dhuftu hin jiru beektaa taaksii irratti iyyuu wal gatee jira beektaa. Saaba taaksiin achirraa birri 50 kafaltee gad dhuftu hin jiru makaraa meeqaan zuwaaraa deemtee deemta. Jechi amma bakki kun eessa bakki kun ati beeknaan eessa garuu beekuus hin jira ganan gaafadha godhu. Masrii jirta. Gaaffii si gaafadha. Obboleessa keenya dhaggeeffadhu. Rakkoorraa immoo laal gaaffii si gaafadha. Ati amma waa hedduudha. Dallaala harka jira. Biidiyoo ati woo waraabde sun biidiyoo hedduu waraabdee turte. Biidiyoollee waraabdee jirta. Namni hundi boonyee jirra. Nama meeqaatutu anuu guyyaan itti qabadhes gargaaruu deemasi galee. Waa dubbachuudhaaf dubbii tanti takka naa galuu dinnaanuman nama qoqqoradheetiin waan kana dallaala harka jiraa itti. Amma ati dhiise amma san waan hunda waan sobaa san dhiise amma mee ati hojii kana waan akkanaa kana hojiidhaaf qabdammoo moo dhuguma rakkattee karaa Iroopiitti deemuudhaaf immoo moo asuma teessaniitiiti hojii hojjetaa jirtan. Wallahi laazimaan gara Awurooppaatti deemuudhaaf wallahi laazimaan waa akkasii mana hidhaa keessa iddiin bahee kun hojii tokko hoye wallahi mana hidhaa keessa. Nama laal akkana hojjetu jira gaayis nama walumaa qabanii fa'aa hojjetantu dhugaa rabbeechuudhaan waan akkasii hin beeku wallahi laazima jechuudha. Rabbiin naa sikiree dhugaa rabbeechuudhaan an biyyuma kana keessaa ba'uun barbaada malee waa tokko hin barbaada. Dhugaa rabbee dabalatas hin barbaada. Dhugaa rabbeechuudha. Ani immoo sobees maallaqa nama nyaachuuf miti. Malu ati osoo beekin sobdii beektaa gargaara rakkadhee jedhi na gargaaraan akkadhee jedhi malee osoo beekin sobdii beektaa. Duma maal wallahi kana fayyadamuun koo jechuudha maaliif hin jedhee nama hedduutu biyya Liibiyaa kana bakka gargaaru. Ilaalaal maanni beektaa as biratti maanni beektaa namni sii gadi rakkatii magaazinatti rakkatee rakkoo hamaa keessa jirullee hin jira beektaa. Ati immoo wallahi alhamdulillah jechuudha nama baay'ee argaa jirra beektaa nama magaazinatti rakkataa ture yoo laallee si laallu sababa mayyuu itti fakkaatu malee. Biyya nyaadhee dabaluun dhugaa rabbee jechuudha magaazina keessatti. Wallahi anu jechuudha baay'ee rakkadhee tan dabalu. Inna ati nyaattee bira tartee iyyuu ilaal ati nyaattee bira tartee nama sa'aa kana achi jiree nyaataa jiru asaa beektaa nama san gargaaruudhaaf dammoo uummata kana biratti fudhataman qabu beektaa namni sun as bira amma achi yoo dhufu. Haala ati fakkeessitu kana yoo fakkeessan namni sun uummata kana bira fudhataman qabuuti. Annaa ati waan jettu laallataa deemishii hin beekna waan ta'eef. Dhiifama annu waan dhiifama jedhe dhugaa rabbee jechuudha. Anis jaalladheeti miti dhugaa rabbee jechuudha. Ija nama kun baay'ee miidiyaa dhuma kanarratti kadhachuun koo jechuudha dhugaa rabbee jechuudha. Jireenyuma maatii kun keessatti biyya kana keessa bahuudhaaf jechuudha. Ati amma biyya kana keessa rakkina biyya kana keessaa hin beektu. Yoo beektu ta'e dhugaa rabbee jechuudha. Dhugaa dabar laala amma ati baru dhaggeeffadhu barnootis amma waan jechaa hin jiru. Nama biraa magaazanatti qabanii rifeensa irra haadanii tumamaa jiru. Dhiitaa kalee isaa boroqee isaa jiran hedduutu jira. Namoota akkasiisan irratti immoo carraa qabamaa. Ati amma gabba'uus hin dandeessa, waabsattee deebi'uus hin dandeessa. Nama akka isa irra carraa qaba akka jechuudha. Nyaatuu ni dandeessa, fiiguu ni dandeessa. Warra garuu aduu hin argine hedduu jira jechuudha. Warra ganama galgalas tumamaa, galgalamas tumamaa, galgalas tumamaa, ganamas tumamaa sagaleen haadha abbaatti ergamti haadha abbaan
Raataa jiru meeqaatu jira jechuudha. Atis bifuma san dhuftee gooteessi garee namni sun amma hin gargaaramuudha. Wanni akkana rakkoon feetiyus jiraatellee haqa isaa yoo himte Oromoon si gargaarti. Rakkadhee beelahee uummata kiyyaa takkiin immoo bika akkanaa deemu barbaadaa yoo itti wallaahi namni si gargaara. Qooda kan kee hin dhabdu. Garuu kijiba guddaan sun hin barbaachisuudha laata. Si galee akkasi. Dhugaa rabbi jechuudhaan waa tokko jechuun barbaadu alhamdulillah hundi keessanuu baay'ee sin galateeffadha. Abaadheeti malee jechuudha wallaahi ejji namaa naan argu dhugaa rabbi jechuudha. Kan qabu laa kan ijoolleen baalee kan wajjin hin jiranis kaffalanii kun biyya alaallee dabarfatanii jiranii. Alhamdulillah anis yoo rabbi jedhamu rabbumti na baasa dhugaa rabbi jechuudha. Nama tokko hin gaafadhu wallaahi laazim jechuudha. Nama tokko hin gaafadhu anis kana fayyadamuu koo dhiifama isin gaafadha. Dhabeenya koo tokko kana rakkoon hin jiru bakka wallaahi jechuudha. Kana sobuun koo jechuudha. Anis jaalladheeti miti qaalii koo wallaahi jechuudha. Isinis biyya kana keessa jirtu jaalladheeti miti beektu yookiin illee isin maallaqa qabaachuu dandeessu. Biyya kana keessa jirtan jechuudha. An wallaahi wama shaayii bitadhu dhabeedha. Kanaan dura jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Sanaaf malee ani biyya kana keessaa bahuudhaaf hin barbaade. Biyya kana keessatti akka hin duune hin barbaade. Dhugaa rabbi jechuudha. Sanaaf baay'een rakkadheetiin jira. Mana hidhaa sana keessatti rakkadheetiin. Mana magzina keessatti akka tumamee tan baay'ee. Maaliif fatanaa hedduu keessan dabarsee rakkina hedduun ilaaleen dabarsa sana keessa si jedhan malee an jaalladheetiin haqqi namaa nyaachuudhaaf miti. Wallaahi haadha nama binna bulchi. Dhugaa rabbi jechuudha. Ani haqqi keessan nyaadhee yookiin bashannanuudhaaf miti. Isinuu ilaaluu dandeessu. Bara amma bakka bara nuti illee uumaan jennee bara amma hin booyin jee hin booyin. Dhugaa rabbi. Assalamualaikum. Baay'een itti dhagaame hiyyummaa kootu dhugaa rabbi jechuudha. Nu hundi hiyyeessa bara ilmaan hiyyeessaati nuti namni tujjaaraa hin jiru jee hin hin booyin. Boy nabi bim bata undi ke nashma jira rakko Naa yeroo fideemu barbaaddaa rabbiin illee si geessa inshaallah ta'ala biyya barbaadu rabbi si haa geessu nuti du'aa siif goonaa hin booyini akkas jechuudha. Safara sammoo an safara sammas gaafadheetti waa'ee safaraa ani sirriitti hin beeku. Torbee tokko safara kana dhufee jira hin beeku safaruma isaa jechuudha. Safari kire me oma achu mali sin sodati wallahi lazim achiimiti siifan agarsiisa ala isaas bahee siifan agarsiisa kireemiyaa mitan Zoaran kiremiyaa rabere dibba sadii shanta madinaara buleessa jechi nan gaafadhan hin beeku safara isaa haaraadha siin jechaa jira safara isaa nan gaafadhana ka safaraa dogoggora ta'uu danda'a. Karusaan baay'ee bakka bu'aa baatiin bu'aa baatiin duraan ispaaltiirra bu'aa baa jiraan siin dura. Yaa ispaaltiirra bu'aa baa jira jiraane. Harusaan baaf kiremee ada jidduma san ijoolleen abashaa Yaa osh masrii jira bootaan ni jiru kun bara osh masrii jira bara osh masrii bakka isaan jiru. hundayyuun beeka harusaan baay'ee harumilee hundayyuun beekan. Ijoollee kireeffatanii jiran nan gaafadha maaliifuu. Bakka adii isaa inni waa takkaa hin beeku. Yaa addisi ta'uu danda'a. Kireemiyaan ture kanaan dura kireemiyaan ture ani hin beeku laa wallahi mana hidhaa sana keessa addiin bahee kuru ji'a tokko fooyyee. Awwaa darbitee? Hin beeku safara isaa. Zoara Ati kireemiyaa osh Nijeerii bichaan beekte kireemiyaan sunillee kireemiyaa ba. Moo warra biree bishaanii buufatee bishaan deemuu barbaadutu qabda. Maakusha. Obsi qoyi kanaaf xannoo hayyee warri dandeessan gargaara. Haala teenyarra kan dure nuti arginu dideetan haala teenyarra qorra keessa. Hayyee bildirsi godhu kan akka deeman. Hayyee obboleessa kiyyaa. Yaa waan dandeessan gargaara isin hundaafuu namni biyya kana keessa jiru hundinuu gargaarsuma waraana. Laakiin ammoo warroota kanaa ol rakkatanii magaazina keessatti mana hidhaa keessa harka dalaala Bara kanuma bara amma laajjooleen diigaa jiru hundinuu akkuma keetii kana ni feetila. Hundi isaaniitu maallaqa ittiin Irooppii deeman osoo Oromoon kan ta'eef nama fedhan hundi isaaniitu hundi warri achi mataa dhaabee taa'u hundinuu karaa Irooppii warra maallaqni irraa hanqatee warra faa cinaan dhabaa miti beekte ijoolleen yeroo wanti deemtuun Liibiyaa deemtuun akkumatti biyyaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. haati siin erguu maaliif baatee warra ba'ee miti. Soo hundi isaanii tokkuma feetee kanatti karaa yeroo barbaadan maallaqa kopheetti barbaadan. Waraa akkam nagaa qabdaatiin? Garuu ati eeddoo waan sana hin si haa gargaaran uummanni. Na beekte? Hin barre Waraa kireemiyaa jirta jedhe.
Kirimee bakka ati jirtullee hoosh Masrii osoo hin ta'in amma hoosh Niijeerii jirta. Mee bakka jiru nan gaafadhaati siifan agarsiisa. Kirimiyaan ture kanaan dura jechuudha. Maanis jedhee Hoosh Niijeerii jirta waraa viidiyoo sitti ba'a kunoo viidiyoo sitti ba'a laal. Na laal. Baay'ee. Na arguu jirta? Si arge. Ammaan tana duuba wannan si gaafadhu maali beektaa? Dalagaa feetamoo akkam? An biyya kana keessaa ba'uun barbaade bakka wallahi biyyuma kana keessaa bakka gargaarsuma barbaade biyya kana keessaa ba'uun biyyuma kana rabbi nan jiraachise wallahi yoo waan gargaarsaa taate jara yoo waan dalagaa taate dammoo hayyee. Dalagaa si hana ko dalagaa si naquu keessa Irooppii yoo ta'e hundi Irooppii deemuu barbaadan hafayyaan qabne faa gargaaraa rakkataa waan nyaatu dhabe faa gargaara nuti. Sigalee dalagaa si hana ko hojjedhu. Maaki wallahi jechuudha biyya kana keessatti dalagaa hin dalagda yeroo tokko akka diqqaa qabamuus dandeessa mana hidhaa seenuu dandeessa dhugaa dhabbii jechuudha namatti ulfaata biyya kana keessatti jechuudha. Brother. Obboleessa kiyya na dhageeffadhu. Dhaga'uu jirta? Amma namni gargaaruu barbaade profaayilii isa jalaa fudhatee gargaaruu